ummata keenya ummata Oromoo addunyaarra ka jirtan akkasumas biyya Ameerikaa, Eurooppaa, Kanaadaa akkasumas naannolee biraallee ka dhuftan hundaanuu kabajaaf ulfinna ummata Oromootiin jechuun baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Guyyaa addaa yaa'iin waa'ee bulchiinsaa yookiin ammoo Oromoo Leadership Convention jedhamu 11 bara 2016 magaalaa Atlaantaa Joorjiyaatitti yeroo kana sa'aa kanarraa jalqabee seeraan akka baname isiniif barbaanna. Kanaaf hunda keessaniyyuu imimmaanii garaan keessan fagoo ta'ee jiru akkasitti of kennitanii guyyaa addaa mana kana guuttanii akkasitti argamtaniif saba Oromootiin hunda keessanii baga nagaan dhuftan isiniin jedhee yeroo kanatti manguddoon jidduu keenyatti argaman akka sagantaan nuti asitti magaalaa Atlaantaa Joorjiyaatti qabnu akka milkiin nuuf xumuru akka nuuf eebbisan wal duraa duubaan maqaa isaanii isiniif naasimadhaa. Inni duraa Pastor Taskaraa Hirphoo akka eebbaan godhan isaan gaafadhaa. Ittaan sun Sheikh Abdurrahman Dayo akka eebbaan banan wal duraa duuban. Ittaan sun obbo Bariisoo Garroo akka eebbaan godhan gaafannaa. Isattaan sun afur godhuun barbaachisaa waldaa yookiin ammoo magaalaa Atlaantaa bakka adda irratti argamnu kana keessaallee abbaan keenya Sheikh Abdullee Sulee Ambaasaadder Abdallah Sulee eebbanuuf godhanii walduraa duubaan akkasitti haa dhageenyu. Yeroo kana Pastor Taskaraa Hirphoo wanti irraa dubbatan isin naannoo san jira. Pastor Taskaraa. Okay. Of culture. Of culture. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo carraa haarii nuu kenneera. Carraa gaarii kanatti akka dhimma baanuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Sabni keenya Waaqatti amana. Kan biraatti hin amanu. Amantii kanatti akka cimnuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Oromoon tokko aadaa tokko qaba, afaan tokko qaba, biyya tokko qaba, dhiigni isaa tokko. Har'a kun gaaffii keessa galeera. Jireenyi keenya gaaffii keessa galeera. Wanta dana nu fidee isa gaaffii ta'e kanaaf deebii barbaaduu dhufne. Deebii barbaadnu kana nama tokkotu nuu kenna miti. Dhaabbata tokkotu nuu kenna miti. Dhaabbata amantiin nuu kenna miti. Dhaabbata poolitikaan nuu kenna miti. Sabatu dubbata amma. Yeroon isaa yeroo sabaati. Sabni immoo maaliif dubbata? Hin dhibame, hin rukutame, hin dhiige, mana isaarraa buqqa'e, jireenya dhabe. Kanatu dubbachiisa, kanatu walitti nu qabe malee silaa akkasitti walitti hin qabamnu jedheen amana. Amma gaa kan nu barbaannu Oromoodhaa fi maaltu ta'a? Akka amantii kiristaanaatti kanan dubbadhu Oromoon duraan dursee nagaadha kan inni barbaadu. Nagaa malee kan biraan barbaadu. Nagaan erga jiraatee booddee mana isaas taa'uu hin danda'a. Biyya isaa keessas taa'uu hin danda'a, hojiis hojjetachuu hin danda'a, qabeenya isaattis dhimma ba'uu hin danda'a. Nagaa barbaacha dhufne karaa nagaa Waaqayyo akka nutti argisiisuufanii kadhataa ani isinii wajjin jira.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم دور درسي guyyaa har'aa kana agartee bakka kanatti baga waliin argamne siniin jedha Abdurrahim Ahmad Dooyoti maqaan kiyya akka qajeeluuf yeroo biraatiif adda akkuma jedhame kana agartee wanni asitti walitti dhufnee fi rakkoo jirtu rakkoo harkaanu qabdu ta namni keenya agartee gamta'an dhuunfaan bakka adda addaatitti du'aa fi jiruu dukkanaa keessatti agartee miidhaa isarra jiruuf jecha walitti dhufnee dhagara jirtan maraa ka Yuroopi irraa dhuftan ka Kanaadaa irraa dhuftan ka bakka adda addaa dhuftan hatta warri dhufuu dadhabdanii ammaan tana karaa saatalaayitiitiin hordofaa jirtanis walgeettiin asitti walgeenetun walgeettii milkii ta gammachuu ta ummanni keenya agartee wixinatee gara fuulduraatitti mataa irratti hidhatu Rabbiin haa godhu isiniin jedha. Akkuma isaan jaanittis nu agartee warroota hooggantoota amantiiti ana qofaa miti as keessa agartee warree hooggantoota amantii hedduutu jira keessattuu Minisootaan akkuma isin beektan akkuma hawaasa guddaa qabduun liidaroota adda addaa as keessaa qabdi gara agartee masjida sadiitti ol qabnaa masjida sadii keessaa imaamman masjida sadiiniitu as jiranii ammoo akkuma hir'ee keessaa na waaman malee sila agartee imaamman sadiiniyyuu amma akkuma nama tokko keessaa na waamanii bakka kanattis sababni an waamameef tokko agartee sheeka keenya Sheekh Kamaal Ahmad as jiranii isaan as ga'uu dhabnaan bakka isaanii bu'ee sila isaan kana dursuu qaba ammaaf ammoo bakka san bu'ee dubbachuu jira akka masjidaatti dubbataa hin jiru akkasitti akka qubanu qabaatan nus akkartee akkuma isaan jaan kanatti warroonni amantiis warroonni agartee hooggantoonni amantii as keessa jiruutiin qajeelcha barbaachisuu fi yaada barbaachisu kennuun ummata keenya waan isa barbaachisuun gumaachuufin dhufnee as keessa jirra waan fuulduratti nu barbaachisuu fi amma maalirraa ka'uu qabna waan jedhu marii kanarratti jabaannee mari'annee waan tokkoon akka asirraa baanu abdii guddaa rabbii keenyarra kadhataa rabbi nu haa milkeessu rabbi nu haa gammachiisu rabbi nu haa bilisoomsu Oromoo baga wal agarre Oromoo ka agartee bakka bakka jedhu ka ganda ganda jedhu ka bakka adda adda banne hadha guyyaa guddaa lafa fakkaata guyyaa waan bilisoomne irratti fakkaata ani yeroo kiyyatti jalqabatti walgayii akkanaa hawaasa Oromoo walgayii konferensii muslimaa adda addaa godhaatuun turre irratti himaataas turre ammoo walgayii sabaa tawaan sabaa dubbattu tarakkoo sabaa mari'attu ta'ammoo yaannis adda adda osoo jiraatellee waan takka irratti hojii mari'achuuf walitti geette yeroo duraatiif arguu kiyyaaf hedduu itti gammada. Akkuma jalqaba gammade kanatti haga dhumaatti rabbi nu haa gammachiisu biyya teenya rabbi nu haa deebisu biyya teenya rabbi harka keenyatti haa deebisu amma gahee wayaa salphinnaa rabbi nurraa lafa haa kaa'u waa ulfinnaa rabbi nutti haa uffisu du'aayin taman guddooti kanarra ittiin dheeressu eenyutu itti aana. Ilteerinnaa obbaa ijarraa hafaa kun afaan jilaati afaan jilaati eebba jilaati waan harawaa miti hayyee jennee loo jedhamne eebba jilaati akka oromtichaatitti afaan biraa akkasinitti fakkaan yoo warri hin beekneef hin jedhe warri kuuka beeku hin beeka kanaaf amma nu nama rabbiin afoo dhaabatee rabbiin kadhataa jiru nama caffee jilaa irra dhaabatee rabbiin kadhataa jiru warra hadha hiree achi dhaabatee waan Oromoo dubbataa jiru diqqaa guddaan jaarsa waggaa 90tiif ijoollee waggaa 18 as jirti jila abboonni keenya akaakayyoonni keenya duru godhan yaa waaqa uumamaa yaa waaqa dirree kana uumte waaqa ardii kanallee uumte samii kanallee uumte yaa waaqa tokkochi hunda si caalaa kan qabne qabdu si afoo dhaabanne si kadhannaa nu dhagaye kas kadhannuuf dhiigatu jigaa jira gammachuuf si kadhataa hin jiru ijoollee daa'ima keetti nu fitaa jirani dhiiga booyaa jirani diinatu nu marse diina gaati nurraa buqqisi diina kan akka ofirraa buqqisi atillee ummata ol dhagahu nu godhu ummata ol hundeeffatu nu godhu ummata afaan tokko dubbatu nu godhu ummata mana tokko qabu nu godhu akkuma dhiiga tokko gooteen nu gooteen hadha waa'ee keenya mareenna dhiiga kanarratti nu Oromoo tokko jennee amanteen gandaan
waan biraatiin warra walqoodee deemtaane warra dhiiga ijoollee sanii baasuuf gumaa ijoollee sanii baasuuf iyyachuu asi qophaa'e azii jaarolee keenya ajjeesaa jiranii. Jaarolee ibidda mana waliin gumaa jiranii. Seera addunyaa irra seera hojirra irratti dhalatee jira. Atin kanan dandeettaan irraa buqqisi. Yaa Rabbi afaan tokko dubbatu nu godhu. Warra kaawoo tokko qabu nu godhu. Walga'iin kennallee kaawoo keenya kaawoo tokko afaan tokko dubbachuu fi hadduma asumarraa jalqabee afaan tokko irra dubbatu nu godhu. Warra wal balaaleffatu, warra wal tuffatu, warra wal abaaru, warra wal jibbu nu godhin. Warra wal jaalatu, warra wal dhaga'u, warra dheessee jalaa bu'u, warra aree dhaqqabu nu godhu. Yaa Rabbi maqaan kee guddaa sirraa dubannee hin dhabnu. Abbootiin kennallee akaakayyiin kennallee simaan bareetan simatu ummata guddaa san godhee ummata guddaa sanitti nu oofe mana kennaa yaanee ala jirraa mana keenya nu deebise. Galma keessan nu galchu jila keenya jila dhugaa nu godhu jila adda ijoolleen teenya dargaggeessi teenya qeerroon teenya walitti qabdee mee hin marannaanoo jette jila kana nu eebbisi. Jila kana afaan itti nu godhu nama miti situ dandaate afaan itti nu godhu. Gadaa nagaa bara nagaa bara quufaa bara gammachuu bara balaa kana nurraa kaanee hoggaa hadhaa walitti garagallee eebba biraati kana nu godhu. Guyyaa hadhaa kana nu dhagaye guyyaa hadhaa kana bira nu jalaan dabarsine aayyoon kiyya boo'aa jirti akkayyoon kiyya akaakayyoon kiyya boo'aa jiran iyyaa jiranii hadda oollee hullu hidhaa jiranii atin nu oolchi atin dandeettaa horri itti mare nurraa buqqisi mee nurraa buqqisi jedha nurraa buqqisi diina farfattuu nurraa buqqisi warra afaan nama micciiruu afaan isaan micciiri nurraa garagalchi balaa keessaatiif balaa alaallee nurraa cufu karraatiin itti nurraa cufu mee ofirraa cufa waan hafuudhaa badhaa amantee qabdanii karra balaa nutti hin deemu nurraa cufaa jedha karri balaa nurraa haa cufamtu karri balaa nurraa haa cufamtu karri jeennataa nu waa banamtu karri jeennataa nu waa banamtu karri dhugaa nu waa banamtu warra miidhamallee rabbi sarbii isaanii haa kennu warra maatiin jalaa dhumallee sarbii isaanii haa kennu nullee warra zulmu warra biyya keessa jiru naafellee warra gumaa baasu rabbi nu haa godhu warra gumaa namaa baasu nu haa godhu warra gumaa gosaa baasu nu haa godhu yaa waaqsi kadhannu waan baay'ee miti ati nu dhageetta garaa keenyallee hin beektaa namni jiru hunduu si'a fuudhaa bannee kadhataa jirraa nu dhagaye jila keenya kadhaa kana nu eebbisi afaan tokko nu godhu walitti nu urgeessi wal nu jaalachiisi maqaa tokko irraa banna haa maqaan gubbaa addunyaa kana jijjiirru malee asillee jiraannu ortaallee dhufnu bakka barbaannee dhufnu dhiinni keenya tokko maqaan keenya oromo maqaa biraan qabu warra maqaa ofii beekee maqaa ofiitiin awwaatu nu godhu warra maqaa ofii beekee maqaa ofiitiin awwaatu nu godhu warri abbaan kiyya ormicha jedhee abbaatii jedhu nu godhu hin dandeettaa nu godhu warra karaa irraa baddallee kana nu deebisi nu eebbisi yaa rabbi ati nu eebbisi kadhanne galatooma. Ambassador Abdallah Suley osoo isaanitti hin dabarsinee forroon argitee namni kun marti ganaa waa jedhuuf deema jedhanii nu gaggabaabsa baarakallahu fiikum manguddoonni ta'e. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر ربي خياف غلطة غلطة بودتي وبليان كو خرافقو خنا دفتني إيجا إلمان أروموتو جيجيلا فجيسا سنير رتي مريان نتني رفوقي سنيف فياتان سننجا اتعانسي غافا أرومون قبرون ترى قبيه إلى أمد خفي سيخا خفوتي جرو يادن نوفلفان وخامي بتك وخامي فياتا قويا أرآخنا قويا ملكي ربنا هاقود والقوي أرآتنا والقوي أرمون كعبا كبا بياسين سايتجمد ربي هاقود خط إلاني أرمونا على مرة خجل مرتي ريفتي بكسير
qabu rabbi haa godhu oromoo tokko rabbi haa godhu amma eega asirratti ol baane bargaa aangoon teenyati hin jarjarinaadhati eegi mee dura nama walii araarameef rabbiin araarame mee dhiifama waan dabre mara walii dhiifama godhee jaa rabbiif jecha jaame oromoo nuti waan dabre ka walitti alaan allee ka walitti wanni jenne mara rabbiif jecha nuti ilmaan tokko abbaa keenya tokko haati teenya takka bitti teenya takka wanni dhumnuuf waan takka rabbiif jecha walitti araaramne jaame araaramtanii rabbiin nama walitti araarame wal jaalatuuf du'aa is qeebal waan itti heessaniif rabbiin bakkaan ga'a hobbaataan akka maddirra ooluu faayidaa nuun qabu namni walitti muufannan jiru mufatiisan hallayyatti darbine dhiiga ijoollee teenyaa hajanna qabu sun umuratti haa mul'atu nama bilisummaaf deemu haa ta'u immoo nama aangoo deemu miti nama bilisummaadhaaf deemu wanni nu qabe takka tana odoo ilmi oromoo gaafa duraan jammare irraa qabe hanga ilaa ammatti wanni nu qabe hundi anarraa qabe aangoo barbaadetti dhiisi nama biraa dhiisi aangoon ta'u ummata bal'aati aangoon ta'u ummata bal'aati لا ما بيتنا ايوه تبريزات كفيله سمعني مكلفتا نوتيس قافه بيسومنا ساكت في الله تاكجي عمل خانقو هركا قبو امتا غرغار ملي وان بيرا تقولتين سيوتات ملي نمني دبتو رمو الدفجافو في ديتين تيامنا والقيسرة والعمر يندو هم ديساني كمنا هنا تكادين نهوت بالليس حواسا ورموت بالليس خشي جل شيخ أبدو باب ما كان تباعو بفرن تيكم حواسا ورموت بالليس أنقو مركاكب نما نجيجي أكشدر بني خط مفرتين وديم جلدين مقام ugaa gura barbaachis tanaaf jecha warra dhugarra deemu irratti dhugaa rabbi nuuf haa godhu warra wal jaalatu rabbi nuuf haa godhu warra wal jibbuu miti ka wal jaalatu rabbi nuuf haa godhu basaasa rabbi nu keessa haa qabu والله لازم أما خرادينا وفي خنا على الراقب ببساطة كيس جرتي جيتنا شكات خطو بساسة نقول قلتو لك لا انجرو لا جفتو نجرا أول الراقب آخرتك ورمو قرقرتي ورمو دغلينا ما بيغاتي نتي ورمو كمالي قرقر oromo kawali gurgure adara rabbi uti alwata tokko rabbi ni zaqabu wal taymale wal didar bin rahaqab wal jalati samale wal jibbi sarab bin rahaqab khayda hidanu fabas khamada ya rabbi mufafayis khada belle rabbi mufakhin biyatenya tabili summa dan qufan larif rabbi mufaqub بيتك كان بيران فتنيت رصاصا وفتني رصاصا بردورني أبو أولينا وفتني جرا يا ورمو إغني عايشين دفو ربي سنو مسود عدد وان كم نكمنا أكون كنو دوام كنو باسه ورميان جهات كنو بالسوس هجيما أولي جاي أنا ملينا من أورو في أورمي أبو واتخي أنا راقبي هنجيو
kanaaf jecha durataan keenya gabaasi jeelaatiin asirratti illee bakka kanatti egaa amma hanga nu gobbuuf tarii anuma jee du'an nutti dhumanime ammaan kana amma si fudhadheetite fayyaa tahaadhaa namu ani Oromoo takkaan galatoomu gaafa Oromoon tokko ta'ee xilaata biyya keessaa buqqise hoggasin galatooma Oromoon ja'a kijiba amma galatooma hangiina maal dareenye waa takkan dareenye fayyaa ta'an jaa namni dalagatiiru fayyaa ta'a jabaadhaa jechaa jabaadhaa haa galaynu waan nu dhaggeeffattaniif galatooma hangiin fayyaa ta'an isiniidha. Okay, dhiifama dhawuufachaa manguddoo akkasitti dhaabuuf yeroo akkasi geggeessitan nama dhibaa waan bareedaa dubbataatiin jiranii kanaaf jedhee mana kana dhiqqoo ibsuu ka barbaannu namoonni asitti argama hundinuu vetted waan jedhamu laallamanii communitiin laalee galmeessee akkasitti registrationii qabaatanii akkasitti dhufanii yoo gaafii qabaattan Korea Delegation Affairs Committee jedhutu jira isaan biratti please gabaasa dhiyeessaa yoo gaafii yoo qabaattan jechuudha yeroo kanatti gubbaa kanatti ka argamanii community leaders warra hawaasa geggeessantu jidduu kanatti argamaa isaan illee yeroo fudhatanii daqiiqaa less than half a minute wadakka agaditti yeroo wadakka agaditti community irraa dhufanii maqaa isaaniitiif community irraa dhufan jedhanii akkasumaan irra deemnee walirra dabarsinee dabnee sagantaa kana asirraa fixuu barbaanna kanaaf yeroo kanatti isaanitti dabarsaa waan kana fuudhaatiin warri community leaders walirra dabarsaa as addee irraa jalqabna. Hayyee ani hedduuleen dubbadhu ollee oltanii Oromooti. Asuma tura. Waldaya hawaasa Oromoo Memphis Tennessee irraa hin dhufe. Wanneen ani galatoomaana wanneen hedduu dubbadhulleen hin jiru yeroon deemtee jirti obboleessa kiyyaaf hin dabarsaa galatooma Oromoo baga nagayaan dhuftaniin isiniin ja'a. Galatooma ani Dirrisaa Lemootii waldaa hawaasa Oromoo New York irraa hin dhufe hundi keessan warra garaan hubatee hagaraan madaa ka'ijii ilmaanii haa akkasitti ilmaan keenya biyya keessatti barana ganna tokko ol ilmaan keenya barbarri ilmaan Tigraay akka shunkurtiitti rasaasaan gacciraa baansan sattu garaan madeessee warra garaan madaa ka'ijii ilmaanii haariin garaa guutu warra tokkummaa Oromootti amanu warra humna isaa tokkoomsee qabeenya isaa tokkoomsee yaada isaa tokkoomsee hiisha isaa maallaqa isaa tokkoomsee hoggana jaalatu hoggana amanu if dura buusee ummata Oromoo rakkoo kana jalaa baasuudhaaf garaan gubateetu asii walga'e akkasitti amanan. Kanaaf galatoomaa fayyaa jaalaa hundi keessan waldayni hawaasaa abbootiin amantiidhaa warreen gartee bakka fagoo fi dhiyoodhaa dhuftan Awustiraaliyaa fi Kanaadaa Awurooppaa biyya adda addaa hogganoota Oromoo kan walga'ii Oromoo kana kabajanii asirratti argamtan galata gurguddaa qabdan galatoomaa fayyaa gahaa injifannoon keenya. Yeroo biraa maqaa keessanii community irraa dhuftan attiin akkasii odoon malee as keessa baan jirru ergaa itti deebitu dhiifama naa godha. Ani Isaadhama Seattle Washington irraa waan biraa jechuun danda'amu akkasumas Saamu'eel Taayyee Mardaasaan jedhama baga nagaan dhuftanii ani waldaa Oromoo Kiristaana Atlaantaan tajaajila hundumti keessan aarsaa baaftanii dhuftaniif eebbi Waaqayyoo isinirra haa ta'u ayyaanni Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u warra kana geggeessan ogummaa Waaqayyoo isaanirra haa ta'u Waaqayyo tokkummaa keenya haa jabeessu waa'ee tokkummaa irratti kadhachaa turre 2013 guyyaa sadiif kadhanne 2014 namoota keenya wal barbaadu agarre hojii Waaqayyoo sababiin argeef waan Waaqayyoon dubbadha Waaqayyo isiniin ijoollee keessan lammii keessan biyya keessan haa eebbisu. Wal jalaa darbaatiin yoo jettan maqama keessaniif naan galatoomaa ani Nugusee Riqituudhaan jedhanii hawaasa Oromoo
Las Vegas bakka bu'eetan asitti argame. Inneera su garuu wanta dubbachuu barbaadannis maalli hawaasni keenya yeroo nu ergatu maal jedhee nu ergate milkii dhangala'aa nuun jedhe. Milkii dhangala'uu jechuun maalli guyyaa sadan kana akka Oromoo duwwaatti yaada amantaa toon jedhin kutaa toon jedhin siyaasa toon jedhin akka Oromootti yaada milkii dhangala'aa nuun jedhan eebbisanii hunda keessan akkanatti Oromoon bakka adda addaatti dhufee akkanatti wal arguun keenya baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee galatoomaa milkiidha isa akka gallu immoo abdiin qaba yaada. Okay, maqama keessaniif hawaasa please akkas nu gara sa'aati deemeetiin jedhe. Mootii margaa Oromoo community kibba California irraa Bay Area. Maqaan koo Gonfaa Tarreessaati kan inni dhufe New York hawaasaadhaan bakka bu'ee inni dhufe. Kan hin jedhu Oromoon humna guddaa qabna humna nuti hin beekne sana sun immoo tokkummaa keenya sana caala immoo irree keenya. Tokkummaadhaa fi irree keenya humna qabnu itti ba'uu kanaaf immoo qixoofnee itti bobba'uu dadhabne malee warra maqee keenya keessa deemee ijoollee keenya ajjeesaa jiru nu saamaa jiru kana ofirraa kaasuun ajandaa keenya bu'uura isa tokkoffaati. Of kala gara kanatti waaqayyo nu haa gargaaru. Maqaan koo Wandimuu Edoo Caakkoo jedhama. Portland Oregon irraa dhufee walgahii yeroo dheeraa hawwinu. Abdii godhaa bu'a qabeessa akka ta'u hawwii kennaa hawwii Oromoo hundaati. Egaa maqaan koo Amaan Ahmad Edaa jedhama. Hawaasa Kentaakii irraa magaalaa Luuvii Oromiyaan ni bilisoomti uummanni Oromoo bilisummaan eeggataa galatooma. An maqaan kiyya Biraanuu Daadiin jedhama kan dhufe hawaasa Kaalgarii Kanadaa dhufe. Korri kun ka milkii ka waan itti murteessin immoo dalagattiin nu haa godhuun jedhaatu nu jechuun soba. Maqaan kiyya Muktaar Saaddoo jedhama. Siyaatil irraa dhufe Oromoo Cultural Center bakka bu'ee dhufe akkasumas miseensa community Oromoo Siyaatil. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh Kamal Ahmed Uthman, Oromo Muslim American Association. Bagaragaan dhuftan rabbii waan gaarii waan walitti qabneef walitti dhufneef kana waan gaarii nu dubbisee milkiidhaan rabbiin nu haa xumursiisu yoo yeroo argadhe walitti deebina haganatti dhaabaa. Wassalaamu alaikum warahmatullah. Qaasim Korree jedhama. Oslo Norway irraa hawaasa Oslo Norway. Guddataa Urgeessaa Baay'isaan jedhama. Anis hawaasa Oromoo Hordaland Bergen Norway irraan dhufe. Jamal Adam, Dallas, Texas, Madawar Abu Foundation, Milki Garin Hawaas keessaa basa. Luba Silashii Booranaan jedhama. Hawaasa Dallas, Texas kan waldaa fi kan hawaasaa tajaajilan jira. Maqaan koo Muhammad Yoonis jedhama. Hawaasa Oromoo South Dakota Suufoon seen dhufe Oromoo Abirisoomtu korri kun kora sadii korri tokko Odaa Bultuum tokko Gullallee Atlantaa kan bilisoomsu rabbi haa godhu Oromiyaan ni bilisoomti. Maqaan koo Abdulqaadir Umar jedhama. Hawaasa Oromoo Aayuwaa irraan dhufe injifannoon koo uummata Oromooti warra milkiin gara rabbi haa godhu. Akka mooltan Oromoo maqaan kiyya Mustafaa Musee Ibroon Naanjaanii Jiddigala Kanadaadhaa Manitoba Oromoo Community irraa hin dhufe. Delegeetii nama shan taanee dhufnee waldaa amantaa kiristaanaa waldaa Oromoo Community Development Program yookaan gumaachi bakka bu'eetiin dhufee manguddoo Boorana Raayis nu keessa jiranii Mahammad Umaris na wajjin dhufee gumaacha bakka bu'ee waan gaarii hojjanna jeetiin abdaddaa galatooma Oromoo. Maqaan kiyya Hussein Mahammad naan jedhanii ani hawaasa community New Orleans Louisiana irraa dhufe baga dhuftanii maan Oromoo baga wal qunnamneef jedha.
maqaan kiyya Hasan Abubakar Haji Hussein jedhama Oromoo wayita maqaa himattan guddisaa himadha maqaa keessan fuulitti maqama tokko cacallaa himattaniitiin asin dachaynaatini maalii fi proud of yourself Oromoo proud ita himadha maqaa keessan haga abbaa kudhaniitti akkasii Atlantic City New Jersey irraa hin dhufee jabaadhaa Oromoo rabbi nu haa milkeessu. Lalisaanii kan jedhama hawaasa Oromoo Florida Tampaadhaaf Jacksonville bakka nagaan dhuftan. Daraja jaada hawaasa daadhiin jedhama hawaasa Pennsylvania irraan wakkalamee dhufeera. Hawaasaan Oromoo Pennsylvania walgahii godhee walgahii san irratti murteessee ideoloogiin Oromummaa achi jirti dhaabni gosa wanni adda addaa nu qoru kun gadi lafarra jira nu hunduu kan laallu Oromummaa ta'uu kana milkeessanii jiru kanuma jala. Maqaan koo Digajaara Dagaagaan jedhama Boston Massachusetts irraan dhufe milkaa. Maqaan koo Fiqiruun Lamuun jedhama Columbus Ohio irraan dhufe dhimmi keenya dhimma fuulduraa ta'u. Maqaan koo Jaarraa Hamaadoo jedhama community Nashville irra Oromoo walgahiin kun kan milkiin waa ta'u. Ani quxisuudha dhuma dubbadha. Anini anfallaqa boggaalaa jedhanii Ottawa Kanaadaa irraa dhufe maqaa hawaasa Ottawa Kanaadaa dhiinii yooyyaa isaniin jedha. Maqaan kiyya Sayyid Abdoosh Ammayyuu Jaamini anis haa ta'u warra dhufee community hawaasa keenya irraa bakka bu'ee fallaqaa hojii dhufe jechuu galata. Amma sanumatti deebisanii ani quxisuudha ammallee. Dhumeera. Okay. Ani hawaasa Oromoo state Texas Houston keessa jiru irraa bakka bu'ee dhufe maqaa hedduu qaba. Koree hedduu keessa illee jira. Ammaaf koree hawaasaa kana himadha maqaan kiyya Fiixaa Mootii yookiin Qixxeessaa Abbaa Murtii Turinaan jedhanii galatooma. Kanatti aansuun waan yeroon bireekii ga'ee waan jiruufi akkasumas salaataaf illee waan gabaabaa dubbanneetiin dhaabuu barbaannu. Tokkoffaa as keessatti eenyuyyuu rikoordii godhuu hin danda'u. Please seelfoonii keessan kanarratti adaba baay'ee walii godhuu danda'uu qabna. Ulfinna baay'ee walii godhuu danda'uu qabna. Namni waraabuuf waagoota yoo jiraatan as keessa warra security deemutu jira. Please kanarra walii gallaa. No recording. Okay, recording jiraachuu qabu. Kabraa yeroo sagantaa kana argitanii yeroo baay'ee sa'aatiin nu jalaa deemu. Sa'aatiin isin dhaabuu fi dubbii kenna fixachuu fi sa'aatiin deemuun barbaachisa. Kan haamannu yaanni nama kamiyyuu ammoo mara kana keessatti ulfinnaaf kabajaa qaba. Kanarra gallaa walii gallaa. Ulfinnaaf kabajaa qaba. Yaanni namni tokko dubbateef yoo amma gara dubbiitti ceenu sagantaa kenna. This is part of protocol jechuudha. Harka dha'uu hin barbaachisu. Tokko harka dhooftanii tokko maalii jechuun kun hin barbaachisu. Okay? Maybe kanumarra sagantama kanarra dhuma jechuu harka dha'uun kanaa booda. Kanaaf kana walii haa kabajuu jennaa seelfoonii keessan ofii godhaa rikoordii godhuu hin jiru yaada keessan clearly himadhaa as keessa dubbadhaa qusannoo tokko malee maatii dhumaa jiru saba badaa jiru sun ifa foohaa isina foohaa deemu yoo dubbatta hundaayyuu sun ijaaruu keessan qabaati ilaalaa. Waan keessa jiru laala akkasirraa yaada kennaa isinii jechuu barbaada yaada keessan bilisaan mana kana keessatti yeratti isinii kennamte san kabajuun bilisaan namni hundinuu hanga danda'ametti wal geessuuf yaalama. Delegeeshiniin mana kana keessa jiru nama 550 galmee qabna. Gariin keessan baajiin arganne baajiirra hojjechuu deemna akkas haa goonu jedhu. Yeroo dubbattan ol ka'anii dubbachuun barbaachisaa hin qabu. Microphone isin bira bahaa dubbachuu dandeettan. Yelling yookiin ammoo iyyuu yookiin atakkana jechuun hin jiru. Qajeelfama jedhanii asirra dhufuun hin jiru.
kana beeka qajeelfama jedhee amma nama baay'eetu isin nadhu this has to stop somewhere dhaabachuu qabu wanti akkanaa kun qajeelfama haga aan sagantaa kutuufee qajeelfama booda na kenni that's it sanii alatti qajeelfamaa jedhaa asirra fiiguun hin jiru please san haa walii adabannu jechuu barbaada adeemsi hubachiis qajeelfama wanna jedhu kana please nurraa ittisaa nurraa dhaabaa akkuma qara jedhee waa'ee delegeetii laachisee gaafii yoo qabaattan obbo Abboomaa fi koree inni geggeessu dubbisuu dandeettanii hawaasni kunini kaasirra adda argitan kun yeroo dheeraa walgahee akkamitti waan kana milkeessuuf irraa mari'ataatiin ture kanaaf wanti isin jennu sagantaa gruppiitti yeroo banamu sagantaa yeroo banuuf deemnu wanta irraa haasofnu akkaataa itti deemnu tartiiba irraa haasofnutu jira gama kiyyaan kana walii haa kabajnu isin jedha taa'umsallee ammoo taa'umsa bakkuma amma ta'e tallaalaati taa'aa boodallee taa'umsa wal saamuu gara afootitti wal saamuu akka hin jiraanne please bakkuma amma ta'ettan kanarra nuuturaa isin jenna loojistikii faasilitii kanaa itti deebiitiin haasaa saniin dura luba pastor Dr. Gammachuu Olaanii waan kanatti dabalamuu qabu waan akkaataatti wal geggeessinu mana kana keessatti yaada calalaa ta'e baasuuf geggeessinurraa waan gabaabaa jechuu barbaadanii naa obsaa daqiiqaa lama hin fudhatu. Akkamusanii hawaasa Jarmen የቄሮ የገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ አንዷ እኔ ነኝ። አመሰግናለሁ። ኦኬ ስናይብሱ baay'een keessan haasa'uu barbaaddu yeroon haasaa baay'eetu jira hin ariifatina garuu akka itti haasofnu yoon beennu taane wanta hojjechuu barbaadnu hojjechuu hin dandeenyu. Haasa'uudhaaf yeroo qabna baay'ee